تدرار رأي قال له ديبسا ديبنا إن شاء الله نمو الجاتي أكنا ماشين برو متارا يرتو تشكا سكجولو تدقيفر إن شاء الله جزاك الله شيخا قافين درا أختين تينيا حيدين جاتي نمتي رفتي ميجتي حيدين جاتي نمتي رفتي أني حيدي تنا شيخ أني حيدين تون صومنا خيسة أكا صومنا خلنا رفتينا الرامبل ليسنيفين دواء فيدا من فيدمي دواء حيدي أشنا من راسي سوتشولا دواء خنام فيدمي شيخا صومنا قفاين فيدمي وانت خني تهاهي شيخ دبردين تكاغرتي دلقا جي دلقوفيس صومنا تشدي ديريسا تشوفيس حجي خيسا كاغرتي ايدي نمتن دوف نيف دواء خنا فرقشوني دندما وان جامو duraan dursee dubartiin wanta katabeeku qabdu dawaan fudhatan kun wanni godhatan kun xiqqoo gartee akka inni summii illee qabu beeka summii akka qabu doktorri laalee sittiman dawaa kana keessatti keessaa gartee summii qabdu hin beekani keessaa ulilmeen hanga xiqqoo gartee kiniin xiqqoo shawayyaa sanuma immoo haa ta'u wanni jiru dubartiin irra guddaa soomanaafis yeroo hajjiitiifis wanni kun waan summii badaa ta'eef dubartii takkaan dhalinfaa ta'amma heerumtee jaarsa qabdu tan dhalinfaa masheensuufaa mala akka nasiibaa lilmee nama masheensuufaa jira kiniin kunillee summii dhiiga takka gartee qad godhe kana tartiiba irra deebisuun mashaqaa mutahayyiraa taati ni dhamaati dubartiin irra guddaan dubartiin irra guddaan ni dhamaati lennahu ammana dhufe abdaanchitaa maarreetaa gamastaa gamanataa bagaa dhiigaysi ifiifis dhamaatee nama biraallee dhamaafti waan kana fayyadamtee ifiifillee dhamaateeti nu warra gartee nutti himtu kanallee nu dhamaafti nama dhamaasa wanni tanaafuu dubartiin waan gootan rabbiinu subhaanahu wa ta'aalaa waan kana inni nu baase guyya 3-4 sirraa baase haa ba'u jee rabbiinu subhaanahu wa ta'aalaa akkasitti uume atiif keessa dhoorkitee amma dubartii wayita ilmee fudhatteef keessa dhoorkitu kiniini wayiteef keessa dhoorkitu takka xabayaa jijjiira dhiini gurraachi kun dhiini silaa ba'u kun xabayaa jijjiira qaama buuf godha maadiyaatiitti fida waa meeqa gartee rakkoo hedduu qaba pireejaatatti fiduu jira ta'uuma gartee kana fayyadamtu tanaafuu wanni kun gartee dhukkubaa soomanaas yoo gartee rabbi isiniif fide guyyaa 3-4 gartee qadaa keeni kafaltaa waan kana gartee fayyadamuu dhabuutu irra gaarii shamarran keenya waan kana hedduu eeggadhaa hin fayyadamina dhiisaaf irraa rakkoon rafida doktorri uumaan qabu maali sitti man doktoroonni sitti man rakkoo qabaa rakkoonni fidu sirritti man nama biyya gabartee biyya faranjeetti sitti man haqa sitti man tagarii summiidhaa tama sheenstuu jira tagarii ta pireejaatti fidduu jira tagarii gartee maadiyaatiin maaliin xabiyaa jijjiirtee dukkee gooti tagarii dubartii garii tagartee karaa hedduun kalilmee jira qaama saalaatiin itti naqanii jira kiniinii jira harkatti naqanii jira idan kun cufti gartee khasaara tanaafuu shamarran waan kana abada laabidiin waan kana silaa fayyadamuu baatanii irra wayyaadha gaafitti aanu sheekha ukhtiin ta'e takka amrii jaarsaa diduun jannatan harkattu jaanii ja'ama sheekha amrii jaarsaa diduun jannatan harkattu waan ja'amu kana irratti anaa fi abbaan mana kooti wallolla ani hedduun jarjaraa inninis ni jarjaraa kanarraa kan kee sheekha ani ilmoo hin qabu abbaa mana kiyyaa kanaan ilmoo hin qabu hojjechuun barbaada xafashee mana keessa taa'uun barbaadu callaan barbaada gabbeen hojjedha ilmoo na teessiftu hin qabu ja'anii inni moo anaas si masruufaa maaltu is dararee miti taa'inaan jaa sheekha waan kanarratti hedduu eega wal dhibne booda rafirraa dalagaa innummaan naa barbaade dalagaa takkana naqee eegas firraa ammaas deebi'eetuma abbaa mana kiyyaati gaa'ii garaanatti jabaatu afoonaan anjee qaalii jaarsaa diduu ta duraa sanirratti sheekha rabbi narra ni laalaahi amma afoonaan anjee duraan dursee gaafii bareedduudha shamarran haqa jaarsaa baruun barbaachisaadha jaarsillee haqa jaartii barachuun barbaachisa khaasatan keessaafuu yeroo hedduu wanni gartee bultii laaqee akka malee godhaa shamarran haqa jaarsaa beekuu dhabu jaarsillee haqa jaartii beekuu dhabu duuba wanni gartee shamarran hedduu yeroo hedduu gartee bultii isaanii keessatti gaagaamatti fidu shamarran nama gartee
jaarsan ta'in nama biraa dhage'u amrii nama biraa dhage'u amrii haadha abbaa isaanii ka jaarsi isaanii kun dalagee akhlaaqa bareedaa qabu kasalaatee gartee dalagaa isaa dalagee micoota naqa isii eeguuf haadhaa fi abbaan jidduu seenan multii isaanii jidduu akkasumas namni biraa seenaa isiileen amrii gartee jaarsaa ditti dubartiin amrii jaarsaa godhuu diddee innamaa huwa jannatuki wa naaruki shakkii takka malee jaarsi kee ibidda keetillee jannata keetillee yoo isaa qajeeltee jannata seenta yoo isa jallattee ibidda seenta dubartiin takka yoo gartee jaarsi taa'i mana inaasi masruufa waa cufa naaggoodha uffata keetis maal keetis waan cufa kee narra jira ati usii taa'i mana naaf taa'i tottolfadhu yoo jeen jaartii mana teesse tottolfachuu waan isiin feetu waan inni fedhu godhuuf innillee naajaa isii guutuuf duuba yoo gartee lakki isiin akkana waan itti gartee mashguula ta'ullee heewa samullee hin qabu ilmoollee na jalan jirtu yaaboon hin dalagadhaa yoo fakkeenya haaluma gaariidhaan walii gartee onni jaan maajiiratti inni walii galan dalagaa laaleef inni fuudhee naqe duuba jaarsa jaartii waloo mari'atan bultiin tun wasaasa nin dalaga hin daleeytu yoo nin daleeytu jeennuma teessi maadaama duraan shartii ittiin godhinin gaafa miciyyoon tun duraan immoo anniin dalagadhaa siif taatii siin heeruma moo'i shartii ani dalagaa akkanan dhoorkine dalagaan tun dalagaa tam ta'uu qabdi dalagaa shari'aan hin kilaafne ta'uu qabdi haaya gartee sin dhoorku jee shartii seeneefi dalagaa sin dhoorku jee shartii seeneefi dalagaa miciyyoon tun daleeytu yoo dalagaa haraam taate dalagaa dhiiraa wajjoolin laaqamtu taate dalagaa baankii ta haraam yoo taate ribaa yoo taate diduu danda'a shartii duraanii ni guuta shartii duraanii ni guuta dalagaa gallakkisa maaliif annaan odoon ikaan goone shartii itti goote ani dalagaa nan dhoorkitu ani barsiiftuudha dubartiin barsiisaa maallaqaan ganaan harkadhaa dalagaa nan dhoorkitu hayyee sin dhoorku nikaan ni godhama san irratti achi booda duuba gartee nikaa godhadhee jee diduu hin danda'u sharti almuslimuuna alaa shuruutihim muslimni shartii isaarra jira jechuudha eegasii yoommoo isiin shartii san balleessite waan haraam dalaguun kharaafaa imaltuu kophaa isii deemuun imaltuu sigalee akka gartee ma fakkeenya jaartii namaati kaatee gartee ammaa gartee mootummaa tana keessa seentee biyyarraa kaatee finfinneen dhaqa gartee maarreen qabaa gartee achiin bulee dhufaa hin daleetu onni kasii jaartiin akkasiin taatu abbaa onni akkasiin daleetu takka sani yoommoorra walii galanii lakki hayyee jee innummaan ammaas walii galanii dalagaa fuudhee naqee irratti walii galanii wajji dalagatanii wajji ta'an sanumaa rakkoon qabu immoo jaartiin yeroo hedduu amrii jaarsaa godhuu qabdi maadaama jaarsi waan gaarii tajaajiluun yoo amriin jaarsaa ammaas godhuun mutlaqa jechuun waan inni cufa godhuu jechuu hin ta'u akkas fakkeenyaa rifeensa banaa deem jaan jaarsi amma moo arraan tanan taane arra kofoo fadhu na cinaa deeme yoo jeen ara rifeensa banaa khaawiyaa godhi rifeensa kee gallakkisi na cinaa buu yoo jeen laa taa'ata limakhluuqin fi maasiyati ilkhaaliq tanaaf ajajni jaarsaaf gootu isin waan jaarsi jeen cufa godhuu hin ta'u waan jaarsi cufan godhan waan jaarsi maal irratti jechi waan kheyrii irratti jechi dantaa duniyaa isaanii fi waa'ee akhiraa irratti salaatii soomanii jee jaartii eeyyuu danda'a awoo salaata kiyasiin naa beekaam jechuun hin dandeessu jaartiin laa tastatii liannahu inni mas'uula irraa gaafatama inni illeen jaartiidhaan oo salaata kiyya qabrii kobaatiyyaan seenaati salaata kiyyaan sin geenye usii qoonqoo naa godhiin atti as fidii hin daleetu ittiin dhiisin atilleen faate abadan salaatu qaba yoon salaannee gallakkisii biraa deemu kana kan salaanne kagartee adda lafaan hin tuyne kuni rabbiifuu amrii rabbiin godhu amrii teessiin godhu jechuudha amrii teen godhu tanaafuu yoo gartee waliigalan jaarsa jaartiin amrii jaarsaa godhuun isiirra dirqama waajibun aleha isiirra dirqama maaliif ennaani sababa isaatiin ibidda seenti sababa isaatiin jannata seenti san akkas